fi yoo jette namoota ati sirrii jette malee fakkeenyaaf jechi kee sirrii haa ta'u fakkeenyaaf jechi kee sirriidha jenna hin dogoggorre jennu. Garuu jechi kee dogoggora uuma. Namoonni amantaa musliimaan taane jecha kee sana fudhatanii deemanii itti fayyadamu. Sii galee ati waa sirri gorsaaf fayyadamuu dandeessa. Garuu namoonni musliima hin ta'in immoo namoonni jibbiinsa qaban ajandaa godhatanii fakkeenyaaf jecha mubaarak fudhatanii olii gaffiiganii mubaarak akka dhiifama gaafatu godhan. Sii galee namoonni dubbii barbaadan arraba namaarraa barbaadan waan jiruuf kunoo musliima keessa taa'ee ati musliimadha islaamadhati. Musliima keessa taa'ee kunoo akka musliimaa namni jibbiinsa labsu hin jiru jedha. Warra isa jara jedhaa oolu barkan jedhaa oolu jaraaf karaa saatte jechuudha. Sii galee ati garuu isa an musliimotatti balleessite osoo hin taane jaraaf karaa saattedha. Amma sii galee jechi kee dogoggora ta'uu danda'a, dogoggora ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu jara biratti waan faayidaa qabuu fi amma barreeffama kee fudhatanii wana poosti gochuu eegalaniiru jechuudha. Sababni isaa kunoo musliima keessa taa'ee musliimni akkas nagaan labsu jedhu jarrinuu bar siistema jarri ittiin nutti fayyadamu inni guddaan kana garuu wanni akka musliimaa nagaa labsu hin jiru jennee amanna nuti. Sii galee siistemni jara ammoo musliimonni ofumaaf kallaqatan kan ajjeesuutti amanuu nagaa lolatti amanuu minaamin waan jedhan kan nagaan barbaadan fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa musliimonni shabbaariidha yeroo jedhaa turetu jira. Sii galee sana fakkaata amma gaafa nagaa labsan gaafa jette ati waa yaaddee jette sin beekaa ammeenyaaf hin jettu sirriitti si beekaa waa yaaddee jette garuu jechati jettu hiika namni biraa hiikachuu hin danda'u wamatti toletti hiika an waan natti tolettan hiikaa inni suni ati garuu kan natti yaaddee poostaate waa biraati inni namni itti hiiku immoo waa biraati sii galee wal bira darbaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa nageenya labsa ashabbaariidha jechuun nageenya lola labsu jechuudhumaa fi mootummaa musliimaa duraan namni diinis immoo kanuma fayyadama. Tarii jechi keessuni sirrii ta'ee akkaataan hubannaa keenyaa garuu akkaataan hubannaa namoota faallaa keenya jiranu rakkootti geessuu dandeessi jechuudha. Waan dubbadhu sana irratti carraasii dabarse kun. Dubbii kee afaan keetti qabu otoo hin taane an dhugaa dubbachuuf tokkummaa na beektaa ilaa. Dhugaarraa akkana dabe as hin dhabu. Isa namni maal jedhu kana fakkeenya nu fudhatanii deemu isa jette immoo jalqaba sii kaaseera garuu sirriitti hin hubanne yookaan sirriitti hin dhaggeeffanne ta'uu danda'a. Jaartiin ammaa waan isii rasuula rabbiitiin jette sallallahu alaihi wasallam shororkeessaadha, ajjeesaadha akkas jette amantiin musliimaa ammas ajjeesaadhaan jenne ajjeesaas miti. Isa namni jedhu ilaalin namni waan fedhe siin jedha. Siira jedhaniiru amma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siirii godhuu waan barbaadan jedhanii dilluu gaalaa irra kaanii waan barbaadan godhan jedhaniiru. An ammas taanaan akka musliimaa dhugaa. Asirratti waan sii sirreessa. Naa hubadheera bar asirratti waan sii sirreessa. Warra faallaatu jedhan mitiire waan kana. Warra faallaatu jedhaa turanii bar. Musliimota warra jallatani warra faallaatu. Amantiin musliimaa shororkeessaa miti ajjeesaa miti. Isa kana wanta ati qabachuu qabdu. Ayyee jecha nama jettu kana sirriidha koy sirriidha. Warra faallaatu jedhe malee warra inna sana nabi Muhammadiin hordofanii akka lubbuutti jaallatan miti warri jedhe sun yeroo isaatti warri jedhe sii galee warri mormaa ture hinsiira akkas warri jedhaa ture warra jibbiinsa qabantu faffacaasaa turan hubadhaas keessatti jechuudha. Jecha sana warra qaallittiin suni warra ergamaa rabbii jibburraa dhageesse warra jibbiinsa facaasurraa shuuf argite amma namni sirraa dhagaa jechuudha karaa gabaabaa namni jecha keerraa dhagaa jibbiinsa labsa waan ta'eef inni nu akkana waan jedheef hin labsa. Garuu isaan akka sana miti. Amantichi akka sana miti. Sii galee amantichis akka sana miti. Isaanis akka sana miti. Garuu namni jibbiinsa qabu, namni jibbiinsa isaanii qabu. Dhukkuba sana sammuu keessa nama kaa'ee jechuudha. Qaallitii sana kam godhe dhukkuba sammuu keessa kaa'ee lafa isaanii jirretti lafa isaanii hin beekan jedhetti sammuu qaallitii adochuu danda'eera jechuudha. Maal jedhe hin siiruu, hin ajjeesuu waan arge jedhee amansiisuu danda'eera. Sababni isaa paartii maqa balleessii waan ta'eef yeroo isaatti nama hordofu waan hin taaneef akkuma kana jechi kan kee yoo ilaallate fakkeenyaaf ati sirriyaa jettu ati hojii sanatti hin qabdu haa ta'u malee sammuu warra faallaa keessatti ergaa dabarsa akka inni itti hiikkatetti akka ati jettetti osoo hin taane akka inni hiikkate sanatti ergaa dabarsa jallina namni biraa poostii keessanirraa hubata amma hin barata fakkeenyaaf kiristaanota fakkeenya fudhan sirraa baratan poostii keessarraa baratanii sammuu jaraa keessa maaltu ta'a. Musliimonni nageenya hin barbaadu waan jedhuti kiristaana biraa keessa bu'uu danda'a. Ati hin jenne garuu situ kana yaadee jedhee dubbiin koo tarii
siifis namoota kaaniifis galuu dhiisuu danda'a. Garuu an ammas taanaani yeroo sanas kan jarri jedhanii islaamata ajjeesaadhan jenne laal. Nabi Muhammad akkas jedhani amanticha ajjeesaadhan jenne. An ammas taanaan amantii kootiif wareega ta'uuf qophiidha. Amantii koo irratti wanta dhufu waan itti dhufu. Nam beeka kana bar. Gurguraaf hin jenne yookaan nam beeka kana bar. Amma ilaa naaf gala jechi keessa naaf gala. Jalqabuma naaf gala yeroo ati dubbattu. Kanati jettee yeroo ati musliima taatee waan akkanaa dubbattu silaa jarri jedhaa jiru waan ta'eef isaaniif karaa saaqxe sammuu isaanii keessa waa keesseedha. Garuu an ammas taanaan dhugaanan dubbadhu. Ammas taanaan islaamni ammas ummanni islaamaa maqaa dhahatee keessattuu Oromoon islaamaa waan amantichaatiin addaa hojjetaa jira. Dhugaa dubbachuuf namni naan jedhee kana jedheedhaaf otoo hin taane lan naman naan jedhaadhaaf waa haaluu hin qabdu, waa dhoksuu hin qabdu. Mee atumte akka keetti waan sitti hima. Biyyuma keessa jirtu kana keessatti islaamnati biyyati keessa jirtuutiif islaamni ijoollee nama biyya keenya walirraa gargari walitti hin dhufu. Islaamni biyya kanatti yoo ati waa hatte achumaan harka sirraa mura yoo ati waa hatte. Yoo fiisaatiin waa hatee qabame harka kenna. Yoo nama ajjeese dafee ajjeefama. Maaliif lubbuun namaa wal qixa waan ta'eef akka wanti kun hin babal'anneef. Garuu biyya keenyatti maqaa islaamaa baadhata. Amantiidhaan wal lolaa. Lal amantii islaamaa ta'e ka'e Muhammad jedhaa wal waama, Abdalla jedhee wal waama. Waan dhalli namaa walitti hin goone kan walirratti hojjetan baay'eetu jiru. Kan wal ajjeesan baay'eetu jiru. Yeroo abiyyi mootummaa qabatu lal kana bar sheekni keenya maal eegaa jiru nan jedhe tokko kana. Maaliif duuba yaadu? Maaliif jibba labsu nan jedhe jibba kana. Asirrattis wayitu jira. Asirrattis wayitu jira faayitansi qaba. Ati warra jallate sarara atuu kaaftee turte bar. Jechuun mataa isaaniiti jarri islaama taanu malee islaamni jaraa miti. Atuu kaaftee turte jechuudha. Sii galee jarri islaama ta'e malee. Eega akkas ta'e warri jallatan warri biyya keessaa hattuun sinuma daangaa rabbii cabsiteeti daangaa islaamummaa fakkeenyaaf sii kaasa. Namoonni jallatu hundinuu daangaa rabbii darbeeti. Kun amantoota hunda keessa jira gaa musliimota qofa keessa osoo hin taane jallinni ilma namaa bakkuma hunda jira. Sii galee amantoota hunda keessa jallinni ilma namaa kuni kiristaana keessas musliima keessas waaqeffataa keessas bakkuma hunda jallinni ilma namaa kun jira jechuudha. Sii galee kanaafi itti qabuu akka hin dandeenyu kaa maaliif jallinni bakka hunda jira amantoota hunda keessa jira. Fakkeenyaaf waan atamma sheekota kaafte atamma sheekota duuriyyoota fa'aa jallina zimmi jedhanii dantaa dhuunfaa isaanii hojjetan fakkeenyaaf ka'a. Yeroo darbe waa lamman kana qofan si gaafadha. Tarii argiteetti ta'uu danda'a yookaan argine ta'uu danda'a. Yeroo bara 2019 natti fakkaata. Ummata mana kana keessa guutu islaama bar. Ummata mana kana keessa guutu harka isaa ol qabee akkanatti du'aayi warra abiyyi deeggaru hunda isaanii walitti qabee abaaru mataa qabadhaa jedhanii warra abaaru argitanitti waan argine. Argiteetta waan argine. Kana sii deebi ittan sii dhufaa jira ayyuun harkatti qabne malee kan. Warra immoo qoyga warra immoo gara abiyyi gore immoo warra biyya diigu jedhee ammas harka isaa ol qabee warra paartii kanatti morma baasu jedhee harka isaa ol qabee amma namni paartii sana morma baay'eedha. Warra ol qabee du'aa itti godhu argiteetta moo argine argiteetta ta'uu danda'a. Lammata yeroo abiyyi mootummaa fudhateen ture waggaa 2 moo waan akkasii wayi Suudaanitti ijoolleen islaamaa 2 nama tokko ajjee sababa paartii sana deeggarteef lamaanuu islaama dhaqanii ajjeesuu dhaqanii tokko du'ee achumaan hin ajjeesuun hidhame argiteetta moo argine biyya kana keessatti nuyi miti kan wal ajjeese. Ilaa waan sii deebisa qorata na jalaan dogoggoriniiti waan sii deebisa. Waayiduu irratti sanan sii deebisa. Ilmi namaa kamiyyuu natti balleesseera na miidheera jennaan akka rabbiin kadhachuu danda'u qabu beekuun dirqamaa jechuudha. Kana jechuun abiyyi tarii inni na miidheera jedhee kadhachuu danda'a utuu inni san miidhin. Sii galee ilmi namaa kamiyyuu nama na miidhe jedhe tokko amma Jawaar na miidheera jedhee yoo na miidhe rabbitu fuudha waan ta'eef Jawaar kun na miidheera jennaan Jawaaritti rabbiin kadhachuun koo waan oolu miti. Miidhameera waan ta'eef. Ammas namni abiyyitti rabbiin kadhatu abiyyi na miidheera jedhee miidhama isaa rabbitu beeka ani hin beeku. Abiyyi yookaan haadha koonarraa ajjeese yookaan abbaa koonarraa ajjeese jedhee miidhama isaa rabbitti oliyyee sun miidhameera jedhee kadhataa jira waan ta'eef namni kamuu miidhamee jennaan kadhachuu danda'a. Osoo miidhamii yoo kadhate immoo ka jennu osoo miidhamin rabbiin ootti kadhate
sun amantaa bakka mu wanna tubachuu qabdu walumaa galattu. Jechuun amantaa qabdu rabbiin kadhatta malee rabbiin itti kadhachuuf amantaa bakka bu'uun hin barbaachisu. Amantaa qabdu garuu rabbiin kadhatta miidhama keetiif itti iyyatta ta'uu uumaatti iyyattaa jechuudha. Anammas tokko Suni dhaggeeffadhu.